Olu taltus, gadu taltus. Oromo jalabul, Oromo jalabul ta, Oromo jalabul. Lafadu fajir, nafachu fajir. Ari eka, bakade bay, Ari eka kap, bakade bay. Mestinya kira hita, amalnya adu mahit. Jalatus, Jibritus. Oromo jalabul, Oromo jalabul. Ilma makan, AB kapat, kapson jalabet. Rabat tijiram. Or santin nagesan. Oromo na koromo ti pumajur ti malaya kagandati ti. Wallahi, gana mata. Kale jia sadidura. Hatta walla garratte tani laltani boru shawa ubasinin jede shawa du fejra. Hatta shawa ratta wattani laltani boru arsi dufa. Nga eka du fejra cincimtanin jirti. Iftan ammo bale argitan. Bale targitan iftan namani. Akkasuma osoo waatuka eessa jirti Oromoon amma dhaloota bubbee tan ammoo sossobanii lafarru harkisa ganaa dubbii badduu argitan hin jiru kaamma namni sagalee sii ta'u osoo wayyaaneen akkasi karaa irra ariiti osoo wayyaaneen akkasitti karchallee fi jinni jettuun Hacaaluu Hundeessaa garanuma jalaa maree garana hawaasitti akkanuma jalaa zooree waasittiin akkanuma zooree nanii jennaa artiistii Oromollee Oromo, oye. Oromo. Abet sinjer afan jijirate. Abet sinjer afan Oromo kanamat. Akam yo abet salamne sinjer am artistin Oromo ne yo ati VAG taka fulantan. Abet sinjer afan jijirate. Artisti foni. Am artistin le santa. Injiru baram qara yo nama mata qabu no yokin nama kuqama qabu ufafatti arga dhaabate silala qarayu fudadhu jedhaban argishu akka jolle daa'ima fi taphata ruima fi kanan taphata fudhu in fudad isa san maal godharre isa san ufafatti laalanitin akka waanyaanne yo waanyaatti illee siima ban amma kanan dura Hacaaluu Hundeessaa sodaattee dhaabatti guutuun isiitu waa fudhachuuf hin saaxil waa fudhatte taanaan takka gurbaan sun bar Finfinnee tana keessa zooraa oola Oromo matana maal akka dalagu ilaalu hoteela kaan seenee maal akka godhu nama waa nyaatuuf waan nyaanne addaan baasuuf isa sodaateetti Oromoon tun guutuun kanaan dura gadi ba'ee siima bara osoo taakkalee ummaatii fi Shimallis Abdiisaa faati jala fiidee bara akkana jetteen sirbin jettuun Achi deemsin ishi jedhee seenee itti cabse waan ofiisaatii waan jette beekta wayyaaneen inni harkaan arrabsin jettiin baru gaafa kaafadhu farda kiiloo 4 kiiloo situ aane gaafadhe jedheen akkee jettee waan badaan jedhin jettee maaliin eenyuun jetti beekani Getaachoo Raddaa fa'aan hin jedhin jettee dhoggaa turte bara Shimallis Abdiisaatiif taakkalee uumaa fa'a jala fiiganii dhoggan jedhan Hacaaluu bara ol ba'ee madirakiirra duwidatti gal korma haati dette dhugaa rabbi amma akka saa kanallee biyyeen tuni masaree biyyeen Itoophiyaatu biyyeen Oromiyaatu tortortuun akka biyyee Oromiyaan jirtu shamtuun xirooftu ajooftu biyyee ilmi namaa irra deemuu miti bara bos akka isii qabattee teetti dhiira onnee fi arraba irra jirtu bara onnee Hacaaluu bara wayita dubbatu keessaa gadi baatee ol deebiti ay baatee kaatee ol dachaati dhiira akkasii saniin fudhatte laa beera gattaa'ee fincaa'u ka pireediin itti dhufu dhiistee kun ilmaan Oromoo daa'ima waggaa 3 fi jaartii dullatti waggaa 60 ficcisiiste dhiistee bineeyyi wallaahi Oromoo ajjeese Hacaaluullee shira Oromoon itti xaxxeen dur haati wabii ganamaa galgala maali mimmaan ka isin akkasi gannaytu waan biraa seetan abbaa langa
Itoophiyaa keessan namni nama ajjeese yoo shiritti hin xaxamin yoo rakkoon nama harka silxaana qabuu fi jinnii qabuu fi waa wayii keessaa harka hin qabaatin oruma baasa. Ima baasitti fidallaan hoo kunoo ebaluu kana ajjeese firdi aganaatti faranne jedhanii dubbiin eessaan baddii yoo ati xiqqoo namni baala silxaana yookaan silxaanni sitti shira xaxee jennaan mee eessa jirti firdiin Hacaaluu Hundeessaa eenyuuf farade eessa bira geette hin jirtu eessa jirti dhageette yoo dhageette mee natti mikottu fidanii gaafa walaasan Oromoo sabbarsiisuuf Oromoo akka ho'ii burjaajessuuf Akaluu mana malaman cala gadi baastee intaloon fuula koboota fakkaattu sun eenyu ta'a maal jetteedhaan dhuftee eessa natti galaanitti kondominiyeemii dhafteedhaan Adaanech Abeebee ትላንት አልነበረም እንደ ኮንዶሚኒየም ወጥተን የት ሽጣ እኮ ነው ጉርጉረቴት ይበል ኮንዶሚኒየም ይቶ ገናማ ቂጣ መከረጥ ፈንጀራን በርሽ ወናዳ ፎርሚ ፍፍቴዳን አቦ jetteran እዚህ ጋር ነበር አንድ ኮንዶሚኒየም ያለቀ ኮንዶሚኒየም እዚህ ጋር አልነበረም እንደተደን ሽጣ እኮ ነው ብር በጥቂሹ አማራ ከንቲ በርሰኑ ዲቡ መተከራ ፍለተ አማራ ደበርሲቴዳ አማራ ኦሮሞ ነጭ ያንተ ተጭበርብሮ ነው አልደረሰም ጀት Olu taltus, gadu taltus, Oromo jalabul, Oromo jalabul ta, Oromo jalabul. Lafadu fajir, nafachu fajir, ari eka, bakade bay, ari eka, bakade bay. Mestinya kira ita, amalia adu mahis, jalatus, jibritus. Oromo jalabul, Oromo jalabul, ilma makan, AB kaba. Kesa nanal tenka kata ejir. Nama toko katuman, wallahi dengat arsi kesa taisha Rabbi natira gal kan duda kan. Dengat da sabur yang kesa tejo ijolle oi balbala shisha kela dabatti irra dabatte ijolle sadin tan tete sifte leba gomma kana fula kesa kana cirti irra dabatte. balbala shisha kela jirti beek garuu manni shaarmuxa manni shalle jechuudha kan biira itti dhugani kan dhalaan kun paantii bichaadhaan dhadhaabattu barri afoo rakkoota kan qabu namni itti dubbatu hin jiru kabarri isaanii caffaru namni itti dubbatu hin jiru kan sakkaree karaa irratti akkana godhatu namni itti dubbatu hin jiru poolisiin akkana laaltee bira lufti jechuudha ijoollee sanni irra gadhaabatanii mataa keessa akkanatti gacciran ijoollee bari yoo xiqqaate waggaa 12 waggaa 10 jechuudha tagalgala gaarii ariitee waa motora ariitee kaatee mana deebiftee kaatee gara magaalaa gayyaa tutanii irra dhaabatanii akkanatti mataa gadi gacciran akka jarri namoomatti hin deebin akka jarri urmii ofii fixattutti jechuudha ijati yatanaan arge wallahi rabbiin ijati tanana haa jaamsu ilmi sun ijoollee sun deebitee namoomatti hin deebtu takkiin ammoo dhaabattee laaltee jechuudha maaf dhaabattanii laaltaniif duubaan kun xiyyiitti qaba kun ammoo asii odhiita gara biraa hin dhayan jilba keessa mogolee gara koronjoo lukaa mataa keessa gara biraa hin dhayan akka lubbuun isaa achi darbitu jechuudha ilmi namaa jirana harka afaan wallahi ummanni keen ibidda keessa jira isini argitan anis gaafa biyya alaa jiru akkas jedhaa ture garuu isini argitan abbaan keessan qawween isaa afaan keessa jira nyaanni afaan keessa hin jiru ka qotate afaan keessa hin jiru ka qotate mootummaan irraa fudhatee jiru kan oomishe mootummaan irraa fudhateera dhala isaa mootummaan dargaggeessa kennan mootummaan jalaa baasan garuu abbaan keessan haati keessan akkana sibiila afaan keessa kaayaniitiin yoo minna dhukaasanii qofa eeggataa jira jechuudha gadi bayi sagalee ta'if gadi bayi dubbadhuuf dirqama ana bichaa miti responsibility kanarra keettanii yookaan taa'ishaa bichaa miti wallaggi du'aa jira eessarra du'aa arsii irraa du'aa wallagga jechuun arsii jechuun wallagga jechuudha gadi bayaa gadan deettanii dubbadha ummata biyya keessa jiru bichaan gurguratinaati bakka isin motorri keessan kabiraa hin jiru jechuudha tubboo keessan kafichaanii jawaar hin qofu jawaar yoo du'e hoo azalli rabbi yoo irra ga'e jawaariin atta gootanis mee jawaari mesela maqabataniitiin gonnoo fincaanii godhataniitiin ittiin deemtan kana ka ittiin tanaffastan godhatanii deemtan kan boru azalli rabbi yoo irra ga'e beektanii ilmi namaa kaminuu hin du'aa jechuudha boru azalli rabbi gaafa irra ga'eetiin jedhe eenyu masquulli keessan
ميجي أنا توك جبي شايلان والله تعيشة إجولة نعند الجواري ولي من هيداتي بني ورد نعند الجواري ولي من هيداتي بياني لبو في تنا كدي كبتاني كلام هنگ أما من ونو دبي أران تجرا ما كايساني كانوا كاسم بربادو ما نمرتي دبي أران تجرا يجو هنگ أما دراسي بازي سنيفيك آني سنراهين چنة تجرا دباني ورون نجيبان ورود أفانو في أكنات كبتاني تيني بوجي وفي تيفي اسكت hojii ofiitii fi diinagdee ofiitii fi gaarantu jira jechuudha gurrattee akkanatti cufatanii haadha isaatii osoo dhukaasaa jiraatanii akkana gara galee ilaalaa hin jiru maaliif lubbuun isaa bayaa jirti jechuudha. Oromoon isin taate hafe gadi baaftanii fixoo osoo hin taane isin gadi baate ati gadi baay'iti sagalee ta'iif ati jamiilaan gadi baay'i sagalee ta'a ati jamaal gadi baay'i sagalee ta'i saba kan keeti. Maaf qaba biyya keessa jiru bichaa lubbuu isaa bishaan godhuudhaaf yaaddan. Jawaar bara akka keessaniif hin baane akka kiyyaaf hin baane akka keessaniif hin baane jawaar. Akka rabbii tokkichaatiif bahee jechuudha. Ammas deebee akkamitti achi keessatti du'uu dhabee fi jawaar qofan jedhana tubboo fincaanii godhataniitiin jawaariin. Gadi bahi atis jawaarii gadi bahi. Atis baqqalaadha atis hamzaadha gadi bahi saba kan keetiif iyyi saba kan keetiif sagalee ta'i. Ilma namaa kan biyya keessa jiru bichaa lubbuu isaa ibidda keessa kaa'uuf hin deemina yaa sabaa. Namni akka itti jiru ana wallaahi ijatiyyaan arge ani. Ilmi namaa yeroo dhayan akka namaatitti hin dhayan akka sareetitti. Ilmi namaa yeroo tumamu akka harreetitti. Nama shaniisitti duuti dubartii jettee sirraa hin heltu jechuudha. Anama dubartii miti osoo wanna taate nama shanii dubartiidha jedhanii sirraa hin goranii jechuudha. Nama biyya keessa jiru ibidda keessan kaayinaati. Ati kan miidiyaa fayyadamtu kan Suudii teettee ruuza nyaattu kan Kuweetiin teettee ruuza nyaattuu fi kan UK jirtu kan Jarman jirtu gadi bayaa saba keessanii sagalee ta'a. Gadi bayii iyyi. Kan gaar dhuftee harka mootummaa keessa galtuuf. Kan dhufee Finfinnee galee jedhe bishaan ta'e akka sooftii bishaan keessa bu'eetitti ukkaamee gaccidhisaa jira. Maaliif lubbuu namaatitu bishaan ta'e? Lubbuu namaatitu iyyuu galaana lafa yaa'u ta'e. Bishaan ta'eera lubbuun namaa. Ana irra caalaan ijoollee ati dhiisin dubbatini waranaan jedhamtu jira. Garuu an cadhisuu hin danda'u kan akka hin cadhifne na godhaa jirtan isin. Garuu ana yoo lubbuun tiyas darbite lubbuun tiyas haaru lubbuu haa caalu hundeessaa hin caaltu jechuudha. Lubbuu eebbisaa addunyaa kan guyyaa guutuu lafarra harkifame san hin caaltu. Garuu haa ta'uti gubata aayoo tan teetii kan biyya keessa jirtu gubata abboo kan keetii kan biyya keessa jiru gubata obboleessa kan keetii kan biyya keessa jiru bari'ati eessa jira jedhiiti nyaatanii bulaa hin jiran halkan osoo hanga fedhe barriitti dhadhanii namni gadi ba'ee banataa hin jiru osoo gadi baatee barrii kan kee banattee maa banteedha maa baateedha usuu namni u'uu jedhe namni waliin bayaa hin jiru Finfinnee kana keessatti dheengadda jechuudha osoo deemu karaa badee nama iyyaafadhe. Wallahi namni Finfinnee tana keessatti osoo karaa baddee namni sitti himu si jalaa dheessaa jechuudha. Karaan kun eessa geessa eessa na fida osoo jetteeti namni si jalaa dheessa namni sitti himu wal sodaatee jechuudha. Haati ilmoo dheessaarti ilmoon haadha dheessaarti yeroo ammaatitti. Darbee ka isin argitaniyyuu lubbuun qalameetiin ulee irra fannifamesanii jechuudha. Lubbuun ilma namaa maal akka taate isinitti agarsiisaniidha. Lubbuun ilma namaa akka bishaan taate isinitti agarsiisaniidha jechuudha. Jarana jawaar hin jedhina jawaar osoo jawaar hin ta'e ani hin dubbadhu hin jedhisa jawaar jechuun lubbuun isaa bari nama yoom lubbuun isaa balleessanidha bari jawaar haadha osoo gabbee jecha takka dubbateeti mootummaan kun nama waan barbaade godhuu danda'u jawaariin kaleessaati hin baafne jawaariin ani hin baafne jawaariin ruuzii kiyya ciisee nyaadhee akka barbaadetti dirra gara galfadhee ciisee ruuzii kiyya huddeelataa ture jechuudha atis akkasitti turtee jechuudha ji'a lama ji'a sadi caaltanii hanga hiriira yaatan. Yeroo haa caaluun du'u. Garuu harmeen haa caaluutii fi niitiin haa caalu hanga hadhaa imimmaan ijasii irra qooreen jiru gumaa sanuyyuu hin baafanne jechuudha. Kabiraatu muka diraniitiin lubbuu ilma namaa akkana godhanii muka keessa kaanii isinitti agarsiisaa jiran. Kanaaf na dhageeffadhaa hanga dandeettaniin nama biyya keessa jiru ibidda gadi yaasuu osoo hin taane ati kan biyya ormaa jirtu saba kan keetiif osoo amantiidhaaf kutaa walii qoodin sagalee ta'e. Gaafa harargeen arraba artiin harargeetu. أصلي تاكلش النات أصلي بيتات أصلي بيتا والله لو نقدر جسم بيه بصار يا دكتورة يتم ما تقول جاجس ربي أسلبس أصلي بيتاني سنابدي أصلي دكتور أصلي بيتاني والله لو نقدر جسم بيه بصار
أكلت نبرجي أيه ولا نبي تبيكو أبصى أصلي بيتا دكتور أصلي أيوة ولا دكتور أصلي ما إنه يلا ترى كنا ما لي يلا ترى أسكت بيا China Omsa. Namusa nama tokko waan migaafatu mee seeruma. Omsa mee nama tokko seeruma waan migaafatu. nama tokkicha si beeka jedhu yoo ala taate Oromoo sin gaafachuu qabda beeka Oromoon jiru. akkuma safaruma kana inni doktora addunyaatuuf hin jiraarami safaruma kana nama isa beeku gaafa dhugaa rabbi hadha akkanumatti ummatatti hin taphattu Namusa gaafata. obboleessa kiyya wandime asli taaqaannesh asli doktor asli ima rakkadhe wallahi beeku de wallahi Amma wala Amerikaa keessatti dhiyoo kana biyyaan osoo suuqa deemaa jirtu asli beekta jennaan namichi asli hin beekne obboleessa kiyya asli beektaa asli doktor asli taaqaale doktor asli okay والله نامي توكيتي سنبيا كنت أكلي بيتات والله نامي ما كان Seeraan gaafatu seeraan suuta fi waan gaafatu. النات كنت فيتي فوق الله دي ما تركت Qullaa jirti rabbi qullaa inni haadhaa buta akkana akka sana beekne hin barbaadu yoo kabajaaki yaafu. Akka bajaaki yaafu qilleessa fi akka jiru kana beekne hin barbaadu. والله نامي أصلي بيتاني يدا قافت إن ديسا كمي فيغا نامي وابل لسي هذا بيهر ربا فتا تنقا يعني مباني والله Taas gabbaayii seeraan gaafatu waa barbaadu itti gaafatu. Akkaminna wallaan ana waan addunyaati addunyaan una fidi. كوي أصلي أوبسان قافت هذا كوي Warra taabbara gaafatu fuudhatti. وندمي النات أصلي تاقالش دكتور أصلي إيه مركبتي والله Maal jedhi? والله بيخنا Maal jedhi dammoota? إيه بيخو يتوان Sun daabboon xiif akkaatiyyu bagana wallaas. Kana gaafatu kan? Silkii qabaa isa gaafadhu. نوكي أقبادي سبا وانقر الرافضة تارتي فكات Kana gaafatu yoo bareedu san. Sheeka isaa gaafatu sheekni fuuldura keenya fakkaata. والله شهدتي كبتي سندي Sila nama lafaan safara kennaa argitu irraa kaameraa qabda amma sheekii fuuldura kana masala keenya fakkaata. أصلي دكتور أصلي تاقالا gaafatan. Fidi naa gaafatan. Naa gaafatan. أفانك Ajiraf ni sodaata gaafa naa gaafatan. Abaan irra dhiisanaa sii gaafatan mee? Ayyee. Obsaagi. Takkitti badaa nafaan. ሰላም ነው? እንዴት ነው? ዶክተር አስልን ታውቃለህ? ኦሮምኛ ትችላለህ? አዎ እችላለሁ። ኦሮሞ በደንብ ያገጃ አየህ ዶክተር ወይ ኔትወርክ ኮነ ቤኮ ነው ኔትወርክ ለና ዋኛ በር ነሰጥሱ ማፉ ወንዱ ማር አዱኛ ከረ ይሩ ሁንዲሳ ነሰጥሱ ማፍ በርባዳ በር ወይኔ isi waan akka kennaa akka sirriitti hin beeka yeroo neetworkii bar miskiina nin kun walla saba rukutamaa kana jedhee waggaa jedhame tura baradhe neetworkii illee namaa ana wanni natti ni naafna jiru bar nama qofaa miti bineensi mukallee natti naaf dandeettii addaa kana amma neetworkiin qat goree qabe nama na beeku birgillee qabu sanuu afaan oromoo beekamu jalaa maal jedhe neetworkii والله أنا متفقي شبي جارجي أنا ما سبت كنا قافت كنت شوي أرجع asli ndaganye neetworkii nu qabe wallahi maal jedhe أبي قافت asliin beeka jeeturi kutee jira afaan oromoo haasawa waan ሰላም ነው እንዴት ነው ኦሮምኛ ትችላለህ አዎ እችላለሁ እሺ ዶክተር አስሊ በይታ ኤሰብ በይታ ብያ ምስር ከረተም እሺ ማን ረተ ገርተይሳ ዶክተር ረተ አርገ እሺ ገለተ ምን ነው ይሳተ
Asan dabo. Okay. Dubisa asan dabo. Asan dabo. Mas gani. Dubbisuu feetaa jedhanii nama. Dubbisuu feetaa amma doktora Asili. Wallahi Waliin dubbachuu feetaa. barbaadani jechuun. Doktora Asili. Oya kana doorsisafa. Joorsi. Dhibee keessa yaaluudhaaf halkanii guyyaa hojjetaa jira biyya Kaayiroo keessatti. Kallattii maanasi dhibee keessan itti machuu dandeettanii qoya kaameraas ni doorsisa. Itti bad. Dubbisuu dandeessa kana. Haay. Nagaa fayyaadha. Kana moo qabraa? Isa kana moo qabraa? Suma kana. Haati rakkoon haadha baatee akkaataa namatti gaafatu beektu. Sila nama abaluu beektaa ittiin calliftee akkaataa itti gaafatanii jira nama. Akkas. Amma inni kun jechuudha. Ayyaanillee baay'ee si Biyya galaan jiru qabsoo biyya. Amma garuu namoonni hin gaafa. Ati jechuudha rakkinna garaacha kan kee keessa waan garaa kan kee keessa si dhukkubu yoo qaba. Seenaa Goore Mikaa'el bakka jaamu jira. Goore Mikaa'el harki dhibbarraa 80 yoo jara saddeemee gaafadhe si beekan kan jechuudha. Warri sin beekne jiru. Asumatti abbaa rabbi sitti fide gaafa. Ani Kun aduu gaafadhe. Oromoo mita. Kun Oromoodha waan gaafatu jara. Kun jara. Afaan Oromoo beektaa bulan. illee beekuu mala. Afaan Oromoo beektaa? Doktor Asrii Kaakaalla. Doktor Asrii Kaakaalla. Doktor Asrii. Doktor Asrii Kaakaalla jedhamu kana. Amma gaafata turre dhufa. Bobbaa garan beekta. Ammaadha. Kaamera kumarra. Daa'imman boolii lama monkerisa. Uummanni hinaaffaan du'e kennaa jiru as. Ani warra makiinaa ofu kana kan gaafatin amma dubbu'e. Kunoo sana gaafadhu. Warra. Sana gaafadhu. Shofeerota gaafadha jiinaa asilii garaa guba. Rasaati hojjetaa harka sama doktorinnatiin seenee bakkuma saddeetti gabbas. Ani sochuma sanuu argachuu yanaagaa lamara jaakee tokko giddee kuraan jedhaan Sanuu warra ganda tokkotti asan daabbooti. Tokkotti asan daabbooti. Ejji ammaa siree beeku sun godhata. Qabsoomtu mirga dhala namaa. Biyya nagaa bara. Yeroo deebii tokkisuma san. Miimoon gosa hojjetu. Tana gaafadhu tamaatiidha. Shamarran gaafadhu. Shamarran amma tole. Tana gaafadhu kan goofare kana gaafadhu. Goofare. Sana gaafadhu. Bita banaa isaa eeggatti. Maali? Salaamnu. Doktora Asili Taagal. Beekta doktora TikTok irra. Abboo wannan shi na baki. Kaartii sitter. Kaartii rakkoo isi gaafan. Rakkoo qaba kabirri digdama. Nama doktora Asili jedhamu beekta. Eenyu barbaada? Doktora Asili nama jedhamu nama biyya alaa jiru beekta. Wal beekta. Doktora jechuun TikTok irratti nama waggaa 27 jechuudha. Uummata Oromoo jecha barataa ture. Biyya Kaayiroo keessa jiraata ammaaf jechuudha. beekta. Ati biyya ittiin Osoo isheen ni gaafanna. Doktora Asili beekta. Okay, atoo. Ayye. Bakka kameraan laallatu. kaayin beeka jedhetaan irraa waan qabu. Kana gaafadhu. Ayyee ture. Warra shamarranii gaafanna. Gargaarsa barbaacha gammachi dhaabata kana beekuun dhugaa ta'e anti yaa'uu miskiin. Kana beeku hojii raawwatu ijoollee lafaan ta'an jiru. Dafqaan kusin nyaata. Alafaa ta'e mucaan hin sobaatee. Kana beeku. Shamarran gaafannaa ture amma. Kuni warra biqilaa gaafatamu.
waan si ajaa'iba tokko si agarsiisu waan ajaa'iba tokko si agarsiisu Dhagaafti. Itoophiyaa keessatti kun warra kana hiriiree dhaabbatu gartee warra daabboo fudhachuuf deemu sitti hin fakkaatin yookiin qamadii yookiin seessee makiinaa horuu deemu warri kun hundi. Agarta salphina isaa kaatee isa dhabu. Kana gaafatu poolisiidha.